Galatooma isin hunduu nan saalfachiisnee ka du'aa gootanillee kan akkasumas gargaarsa mallaqa argitanillee immoo dhaloonni xiyyaa aanaa dirreedhaa balaa wajjin haaluma jireenya biyyaa qabsootii biyyaa lafaa islaamaa oromiyaa gartee san keessa turre tajaajilaa dhokko hogganamtu akkasii inshaallah waniin keessa turellee cibirraa 40ffaa tokkoffaa lammaffaa san keessaan ture akkasitti dhugaadhaa kan hoggansi keenyaatis tokkoffaa dura Abdullah Mustafa irraan dabree Sheekh Finiin dabaree Sheekh Finiin irraan maqeessa aan madirreedhaa tanii fi ilaa gartee ilaa karaa yuufdoo fi qombolchaan akkanatti irreessaan akkasitti lagaa hamaatiin ilaa hanga anannoo mita'itti kan maqeessa turre jechuudha. Nu isin gaafannee turre akka isa itti yaaluu dandeenyu jenneeti waan akka hin gargaaramne yaalchisuu hin dandeettu birriin narra ergamtuun isa ittiin yaalchisuuf hin geettu wacii manaatti irraan darbitu jechuudha. Akkasii na cinaa dhaabbadhaa na gargaaraa sireetina gubbaa amata 12 rakkoo meeqa dabarsaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha har'a eessa deebinee jirra. Mana obboleessi keenya kanaan dura gargaarsa jedhee viidiyoo isiniif maree gadhiisee jira jechuudha. Mana isaatti deebinee mana Mansuurii jechuudha. Namoonni mallaqana ergan ni jiranii. Mallaqa sanillee meeqaan ergamee hangam gargaaramee hin gargaaramne waliin haasofna. Isin asalaamanii dura. Aloo assalamu alaikum obboleeyyan kiyya akkam nagaa fayyaadhaa nagaa qabdanii alhamdulillah baga rabbiin asin nagee isiniinis gaana dubbisiise akkasii rabbiin khayriin waa qunnamsiis barakaa nutti haa fayyaallee isinii haa buusu isiniisii kunoo gaa sirraan jira sireetana gubbaa akkasii sireetana gubbatti inshaallah gargaarsa takkaallee hin qabu asirratti waan dandeessan na gargaaraan isin jaalmaan Oromoo yaalmaan Islaamaa guutuudha Kiristaanaan anjuu Islaamaan anjuu isin hundi waan Oromoo ta'e guutuun na gargaaraa isiniin jaa isiniin eeggadhaa waa takka waan na gargaaraa asirratti hin jiru fayyaa isinitti haa ta'u rabbiin khayrii isin haa qunnamsiisuu na cinaa dhaabbadhaa akkuma na cinaa dhaabbachuu jirtunitti gaa inshaallah duraanillee xiqqoo fi taanaa erganii jiranii inshaallah sanillee manuma kana keessaa fi ijoollumaa fi kanatti hin fixee gargaarsa kan qabu saniifuu inshaallah ammallee akkasumatti na cinaa dhaabbadhaa na gargaaraa as keessaa hallii takka kanaa gootanii isin mirraafadhaa na cinaa dhaabbadhaa ilmaan Oromoodhaa fayyaa isin haa kennu rabbiin khayrii isin haa qunnamsiisuun isin jaabaleeyyan koo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya salaamtaan teenya bakkuma jirtanitti isin biraa geessu arragaa imallee karaa obboleessa keenya Mansuur dhufne Mansuur iddoo dhaloota isaatis asumaan isa gaafanna deebi'ee qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessattis nama akkasumattuu qabsoo keessa ture yeroo hedduu achi keessa qabsaawee qabsoo keessa ture isallee inshaallah sanillee iddoo itti qabsaawee fi bakka ture fi dhaaba kam keessa ture asumaan isa gaafanna kanaafuu karaa isaatiin isin deebisa achi booda obboleessa keenya waan itti achi deebina Sa'iiditti. Okay, hordoftoota daawwattoota keenya galatooma isin hunduu nan saalfachiisnee ka du'aa gootanillee kan akkasumas gargaarsa mallaqa argitanillee immoo akkasumas obboleessi keenya Mansuur ergitaniif jirtanii ergitaniif galatooma rabbi jazaa isin kafalu kanaafu birriin isin ergitan urga viidiyoo san gadhiisee baat tokko darbee jira hanga ammaatti kan ergamu jiru ergamee achi booda namni caccadhiises ni jira namoonni ni erginallee ni jiranii viidiyoo kanallee immoo akka argitan akka gargaarsi isaaf dhufe waa takka isaaf hin goone wacii mana keessaa sirran tartu isa itti yaalamuuf ka nu isin gaafannee turre akka isa itti yaaluu dandeenyu jenneeti waa takka hin gargaaramne yaalchisuu hin dandeettu birriin narra ergamtuun isa ittiin yaalchisuuf hin geettu wacii manaatti irraan darbitu jechuudha. Warroottan na ergan maqaa isaanillee namoonni akka hin dheen barbaadanii jiranii akkanumatti biyyoota jarri silaa warra guruppiin garee walii erganillee galateeffatullee akka ergamellee itti himuuf maqaa dhawuti biyyuma jiran naaf dheenan jedhanii Kaanaadaa magaalaa Baankoobar irraa dubartoonni obboleeyyan ta'enna rabbi jazaa isaan kafalu guruppiini hanga danda'an walii qaqqabaniitiin Kaanaadaa $450 Ameerikaatti $300 wetaati hanga sanna erganii galatooma rabbi jazaa isaan kafalu United Kingdom irraa obboleessi keenya gana haariyaa baqataa haariyaa akkuma seeneen viidiyoo san argeetiniin hedduu garaanaa ta'e $150 asiin ergee ture asitti Western maqaa keetiin yeroo mallaqa hedduu waan baastiif na jedhanii irraa dhaabanii deebisee harkisee gara biyyaa ergee biyyarraa ol hin deebisne ol deebisuuf nama laalu jira jechuudha.
Ameerikaa paawundii 440 akkan ergee Ameerikaa 150 doolaar 150 na ergichuudha. Obboleessi keenyaatillee galatoomii jedha. Obboleettiin teenya takka illee immoo Suud irraa birri Itoophiyaa 5,000 Itoophiyaatti naqxee sanis as deebisa. Kanaadaa ammas Kanaadaa obboleettiin teenya takka Kanaadaa 230 takka USA'tti Ameerikaatti 170 kan harkisichuudha. Asillee obboleettiin teenya takka asuma Yaman keessaa mana arbaa dareedii nama na ergite reala Yamanii 10,000 natti ergite jirti jechuudha. Takkallee immoo karaa Kuwait kanarraa dinaara meeqa akka argitan beeku reala Yamanii 27,000 fi akkana na bira geechuudha baasee. Saudi Arabia irraa Suudii 300 fi 75 obboleettiin teenya takkallee Suud irraa ergite jechuudha. Isin hunduu rabbi jazaa isin haa kafalu galatooma. Garuma walii galatti malleen kun hanguma doolaar 700 fi wayit jechuudha. Doolaar 1,000 takka hin geenne tun immoo wacii isaatirra hin darbitu isa yaalchisuuf hin geettu jechuudha. Kanaafuu uummata akka gargaarsa akkan arganne hangi kun wacii isaatiin geetti rabbi dachaa godhee isin haa kafalu warroota hanga kanaa ergitanii fi namoota du'aa illee nu bira dhaabbatan hedduu galatoomaa isin jedha. Akkasumas obboleessi keenya namoonni hedduu Facebook irratti viidiyoon faca'ee maal yoo jedhu waan gargaarame seetanii argitanii lasirraa jettan ammaa yaalame jettanii eeguu jirtanii hin gargaaramne jechuuf isin deebuuf dhufe hin gargaaramne ammas gargaarsa akka inni as keessaa bahee biyya biraatti deemee yaalamuuf gargaarsi dirqama isa barbaachisa akka hin gargaaramne isiniif ibsuuf guyyaarraa isin deebi'ee dhufe jechuudha. Kanaafuu mee waan haftelee namoonni tokko akkanumatti eenyummaa isallee baruu fedhan nama asii dhalate faasanii yookaan nama baralleessuu yoo malanii iddoo itti dhalatee fi duraan maal akka ture osoo manni irra jigee ogummaa maandisaatiin osoo tuni duraan dalagaan isaa maal akka ture eenyummaa isallee afaan isaatiin irraa dhageettanii inni nuuf ibsu jedha obboleessi keenya garuu obboleessi keenya isin dabarsa. Akkuma obboleessi keenya Sayyid jeetti dura bakka xiqqoo teessan irraa baasan gudduutti rabbi isin haa jijjiiru. Isin bira haa guutu jenna namni obboleessa keenya amat 12 siree tanarra ciisu shiligii takkaan gargaara insha Allahu ta'ala rabbiin jannatan haa gargaaru jenna. Akkasumattuu gaa obboleessa keenya Mansuur iddoo dhaloota isaatii fi bakka keessa ture takka jee akkasitti nuuf ibsa walumaan haa laallu insha Allah. Aloo assalamu alaikum akkam jirtan nagaa fayyaadha ilmaan Oromoodha nagaa fayyaadha. Wallahi alhamdulillah dhaloonni kiyya aanaa dirreedha bala wajaama. Jireenyi kiyya ilaa biyya ambaa eegan baqandhee bahee amma 30 gahaan jira amma 27 gahaa jechuudha. Saniifuu haaluma jireenya biyyaa qabsootii biyyaa nu baase jaalanneetii miti dhiibbaa gartee biyya keessaatii biyya irraa nu baase yeroo sanitti nuti qabsoo adda islaama Oromiyaa gartee san keessa turre tajaajilaa nu hogganamtu. Akkasii inshallah waniin keessa turellee cibirraa 40ffaa tokkoffaa lammaffaa san keessaan ture. Akkasitti dhugaadhaa kan hoggansi keenyaatis tokkoffaa dura Abdullaa Mustafaa irraan dabree Sheekh Finiinit dabarree Sheekh Finiin irraan Abdulqaadir jijjiiramne Abdulqaadir irraan Bushura jijjiiramne Bushuraallee ni wareegame aanannoo miteetitti. Akkasitti Abdulqaadir illee hadhoo saree bakka jedhamtu laga diinii achi wareegame. San keessa dabarree ati nama wareegamni hangan qabu kanirraa wareegame amma guddaan isiniitu beekadhu. Akkasii rabbi fayyaa isin haa buusu kunoo haala jiru gaafas qabsee waan gaan danda'u arra sadarkaa tanaan jira siree gubbaan jira silaan miila qabaadhee dhugaa qabsoon xiyya waddaan cittu inshallah ammallee hangaan danda'u siree tanarra gubbaan maan tattaafadhaa qabsoo xiyya rabbiin khairin naa jiru inshallah fayyaa naa buusu anillee fayyaa xiyya duraanii naa deebisu ammallee warri qabsaa'oota wareegamallee rabbiin ishira jannataa naa qananiisu Oromummaa jechuudhuman biyya teenya haqa keenyatti barbaade dhuman akkasii rabbiin fayyaa isin haa buusu jirullee bilisummaa rabbiin taaqaa rabbi haa kennuufiin isiniin jaa fayyaa isin haa buusu umrii dheeraadhaa khairii kun nama na gargaaraan isiniin jaa ilmaan Oromoo akkana keessaan jira dhaamsiniin isin dhaammadhu kana na gargaara as keessaa siree tana gubbaan jira amma 12 akkana taa'u jira hedduu rakkoo meeqaan asirratti dabarsaa jira. Akkasii na cinaa dhaabbattaniin isin barbaada obboleeyyan kiyya kunillee dhufanii kan ifanna baasuudhaaf hedduu haa galatoomanii rabbi fayyaa kennuufi rabbi umurii haa dheeressu khairii haa qunnamsiisu isaanillee
inshaallah akka isinii wal qunnaman isaan na godhan ammallee akkasii isin na cinaa dhaabbadhaan isinii jedhaamsi qiyya kana rabbiin gaafayyaa isinii hafuusuu umrii isinaa dheereessuu warreen na gargaare hundaa'u khayrii hirkadhaa barakaa hirkadhaa fayyaa rabbi isinitti haa ta'u khayrii qunnamaan isiniin jaabaleeyyan kiyya qaama dura na gargaaree jirullee rabbi fayyaa hafuusuu fi qaamallee na gargaaraa jiru kanaas rabbiin khayrii haa qunnamsiisuu golaa hortuuf inshaallah fayyaa hirkadhaa umrii dheeraadhaa barakaa hirkadhaa hedduu galatoomaa umrii dheeraadhaa. Masuuqanya galanni kee hin badin atis inshaallah rabbi si caafiyu asitti maqaan dhaloota keetii qabiyyaan itti beekamtu een jaama. Mansuur Abdulrahmaan Mahammadiin jaama. Mansuur Abdulrahmaan Mahammad maqaa dhaloota qabiyyaati. Asitti waraqaa biyya tanaatti qabdu hoo? Ani waraqaa biyya tanaatti qabu Muusaa Abdallaa Ahmadi. Waraqaa biyya tanaa maqaa biraatiin akkuma beektanitti durgaa namni dur baqate maqaalee hedduu jijjiirata. Maaliif rakkoo gaafa saniitis taatullee hin beekne ammoo haa ta'u Muusaa Abdallaa Ahmad maqaa bitaakaa kanaanii qaba yookaan waraqaa biyya tanaatiin. Akkasii inshaallah inni abbaa ilmaan shaniiti. Mansuur keenya ilmaan meeqa asitti dhalte? Ilmaan wallaahi asitti wanniin dhale sadii taanis biyyarraa dhufte amma afuriin na bira jira takka biyya jirti shani wanniin hin qabu ilmaan. Waraqaa tanallee egaa waraqaan tuni ofirraa qabu tun yeroo sanitti yeroo dheertuun fudhadhee beektaa waraqaa Soomaaleetiin qabaa jechuudha. Waraqaa maqaa Soomaaleetiin hin qabaa saniifuu Muusaa Abdallaa Ahmad sanittiin qabaa jechuudha. Aywa waan takka takka biyya tana keessatti baqattummaan Oromoo yeroo gabaabduu as keessatti mirkanooti yookaan beekamti. Achi dura namni Oromootis maqaan Soomaaliitiin jiraata waraqaallee maqaa Soomaaliitiin fudhachaa ture jechuudha. Maaliif baqataa Oromoo wanni jedhamu hin jiru dur. Zamana san keessa obboleessa keenya argate yookaan fudhate jeetiin abdaddaa. Akkasumattuu asitti ilmaan sadii dhalee lamaas biyyatti dhalee ammoo takka dhuftee amma as afurii jira ilmaan rabbiin razaqee kanneef ammoo ilmaan shani takka biyyee jirti jechuudha. Akkasitti inni dhaloonni isaa Diradawaa yookaan naannoo Diradawaa Balawa akkasiimi Balawa achitti dhalate naannoon qabsoo keessa turte hoo naannuma Hararii moo Hararee ala? Hararuma keessa aanuma dirree dhaatanii fi ilaa gartee ilaa karaa Yuufdoo fi Kombolchaan akkanatti irreessaan akkasitti lagaa hamaatiin ilaa hanga naannoo mitaatti kanuma keessa turre jechuudha. Ilaa gaara gungumuu inshaallah diini faa malkaa qaroo faa Balawa kana keessa ammas akkanumatti turre jechuudha ilaa hanga Khulaayootitti kana keessa turre jechuudha. Maashaallah naannoo inni haasawu warri naannoo sanii ni beekan lafa bal'oodha lafa guddoo lafa walitti hin dhiyaannu wanni amma inni isinii himu jiru lafa san keessa hunda deemanii jechuudha. Adawwii Oromoo dhawaa turan yookaan biyyarraa yaasaa turan. Isaan kun warra biyya isaanii keessattis qabsoo godhaa ture eenyuuf jaaniiti ilmaan Oromootiif. Har'a baqasan keessa rabbiin gaa yookaan sodaa lubbuu isaaniitiin bahanii biyya namaatti baqatanii asittillee ogeessa mana jaaru inni rabbiin dandeettii san barsiisee mana jaara ogeessa manaati. Isaa mana jaaruu deemu gidaarri yookaan dhaabbatni kun hudduu duubaan blokeeta irratti guuran irra jigee mudhii isaa tana cufa hanqa manni kanatti daaka jechuu caccabsee kanaafuu amata 12 siree tanarra taa'u jira. Yaa ilmaan Oromoo wanta akka wanni nuti isin gaafannu nuti wal malee hin qabnu waan rabbi irraa hafe wal malee hin qabnu nu hundi keenya rabbi qabna ta'e ammoo wal malee hin qabnu nutumaa wali bira dhaabbatee wal gargaara akka dandeenyutti isinillee inshaallah warri ammaan dura xiqqoo qabdan baafattan inshaallah guddoo bakkatti isin haa deebisu jecha Oromoon teenya taa haftees akka obboleessa keenya kana bira dhaabbattee wallaansa isaa itti fufee akka viidiyoo duraa anaa fi Sa'iid isin waraabna irratti dhageessan gaa biyya tana keessatti wallaansi isaa hin jiru yoo ala baate malee kuni dirree bahee jeen jechuu manni hakimaa yookaan doktorri yoo biyya gurguddate yookaan biyya guddoo si geessan malee doktorri asitti lafee tana haakimee dhinsu hin argamuu waan jiru ibsaniif kanarraa akkami amma maatiis ni qaba as keessatti
maatii afurii bira jira jaartii haadha warra isaa wajjin namni biyya tana mana kana keessatti itti hojjechuu jiru yookaan itti caca'uu jiru haadha warraa qofa gargaarsa biraa bakka biraarraa yookaan ararraa dhufuuf hin jiru waan xiqqoo rabbiin gaa nama akka keenyaa kana bubuusee fi harkatu malee kuni waan nyaata arraatu hin dabaru maaliif biyya tana keessatti rakkoo guddoo jira hedduu maaliif wanni hundinuu qaaliidha jiruun qaalii arra tirika namni dalagatee dafkuu tirika farraa baasuu dadhabe kiraan manaa akkasitti bishaan akkasitti san hunda siree tanarra taa'ee ka gargaaru jiru rabbii waan jiruun qaba silaatii warra isaa qoftiin hin dandeessu kanaafuu ilmaan Oromoo wal bira haa dhaabbannu obboleen keenya Oromoon duruu mammaaktee fitte xuuxxoon 50 nama tokkorra ba'aadhaa jaan ammoo nama 50f boonaa jette Oromoon maaliif akkas jetti namni tokko qofa if buqaasee ergoo osoo hin tahin ilmaan Oromoo ka bakka hunda jirtan maa doolaara 10 hin taane 5 hin taane obboleen kiyya hin qaanfatina namuu waan dandeessan namuu waan rabbiin isin beeku obboleessa keenya kana bira dhaabbadha gargaara biyya tanaas hin jiru haakimni isaa biyya alaa egarra barbaachisa biyya tanarraa bahuudhaaf hedduu baajata nama barbaachisa deebi'ee haakimni isaa waan meeqa barbaachisa waan kana ta'eefuu yaa ilmaan Oromoo akkuma maammaa kana abbootiin teenya jetta sanitti walaa gargaaru namuu waan dandeessaniin bira dhaabbadha wanni qaanyii hin jirtu obboleessa kee maa riyaala takka hin qabaanne as darbiif insha Allah ta'ala hanqisan isaaf waan gooti ta'atti xiqqeeffattasan isaaf faayidaa qabdi kanaafuu ilmaan Oromoo hundinuu arra nuti miliyoona 50 lakkaawan miliyoona 50 miti miliyoonni 5 qoftiinuu yoo ka erguuftee haakima dhiisiiti akka arra miilaan kee dhaabbatu godhuu danda'an waan kana ta'eef obboleen keenya wal bira haa dhaabbannu wal haa gargaarru duraanuu Oromoon tana tokkoffaadha tana ni beeyna wal beeynaas waan kana ta'eef ilmaan Oromoo wal bira haa dhaabbannu obboleessa keenya kana warra ammaan dura waa ergeefis haa galatoonfatu asumaan karaa kanaan isarratti isin deebisa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaikum kabbalayyan kiyya ilmaan Oromoodha akkam nagaa fayyaadha inshallah rabbiin fayyaa isin abuusu khayrii isin qunnamsiisu rabbiin barakaa isinitti haa kennu akkasitti inshallah dandeessan cinaa dhaabbadha rabbiin isin haa kennu rabbiin fayyaa isin abuusu khayrii isin qunnamsiisu barakaa isinitti haa kennu isin jaa isin malee hin qabu waan biraa takka illee hin qabu abdiin tiyya isinuma akkanumatti na cinaa dhaabbadha fayyaa isin haa kennu khayrii isin dalagattan addunyaatti isinumaaf taate addunyaa fi akhirattis rabbiin jannataa isin haa teessuu jannataa isin haa qananiisuun isin jaa khayrii hirkadhaa barakaa hirkadhaa rabbi fayyaa isin haa buusuu na gargaaraa insha Allah itti yaadaati obboleeyyan ilmaan Oromoodha wal malee hin qabnu abdiin tiyya an isinumaa beeyta asirratti wanni biraa takka wanni hin qabu hin jiru akkasii na cinaa dhaabbadhaa na gargaaraa sireetana gubbaa amata 12 rakkoo meeqa dabarsaa jira waan hin mudatin takka illee hin jirtu as gubbatti akkasii insha Allah cinaa dhaabbadhaa ilmaan Oromoo waan lubbuun tiyya na feetu takka fudhadhee achi godhee fudhachuu hin danda'u insha Allah na gargaaraa na cinaa dhaabbadhaa hoggaan akkanatti taa'ee haasaa kana nama fayyaatiin si'aala armaa gadiin hin jiru yaa ilmaan Oromoo kana hundaa agartanii jiratan na fakkaatti insha Allah na cinaa dhaabbadhaa galatoomaa hayyeeka akkuma dhageettanii hin qaanfatinaa takkittiin isin biratti xiqqoo jettanii qabattan tana ergaaf jettanii qabattan yoo namni hedduu erge waan guddaadha namaaf ni fayyaddi kanaafuu mallaqa kanaan dura ergitanis warroonni Kanaadaas Suudii Itoophiyaa fi United Kingdom akkasumas biyyoota adda addaatirra Beeruutis ta'e Kuwait na ergitan hundi keessanuu galatooma rabbi dachaa godhe isin haa kennu ammas mallaqa kana hangana ergame ittime fidoo itti kenni harkumarraa gara afaanii taati ani kan barbaadu akka toltanii ergitanii fi isa yaalchisuu dandeenye yaalchisnee isaa fayyaa isaatiin dhaabbatu argitan barbaada kanaafuu isallee ittiin finneeti yeroo muraasanii eega ammas gargaarsa keessan sa'aatii san irratti waa argee fi jedhe walitti fidee fi yeroo mallaqa itti kennuuf viidiyoo isiniif deebisee dalagechuudha kanaafuu viidiyoo isin dheeressine galatooma isin jedhu hundi keessanuu waan dandeettanii bira dhaabbachuu hin dagatina rabbi jaa isin kafalu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh